Build jechuun ijaaruu jechuudha. Building jennu, okay? Build jenna asirrattis yuun silentidha. So build jechuun ijaaruu erga ta'e jecha build jettanaan fayyadamnee waan baay'ee jechuu danda'uu qabna jechuudha. Akkaataan afaanitti baran akkasi. So maal fa'aa jechuu dandeenya jettanii yaaddan jecha build yookiin immoo ijaaruu jettu tanatti fayyadamne mee fakkeenya 2-3 jechuu ni dandeenya. Fakkeenyaaf I built a house yoon jedhe jechi build jettu pastiin isaa builtidha. Okay? Mana ijaare jechuu barbaade I built a house. Ani maal godhe? Ani mana ijaare jechuudha. Okay? Isheen mana ijaarte jechuu soo barbaade she built a house. Yookiin immoo she built a school yoo jette mana barumsaa isheen ijaartee jirti jechuudha. Okay? Fakkeenyaaf inni riqicha ijaare jedhime. He built a bridge. Bridge jechuun riqicha jechuudha. So yookiin immoo I built a bridge yoon jedhes riqicha ijaare jechuudha. Yookiin immoo isaan karaa ijaaran daandii ijaaran jechuu barbaade they built a road. Okay? Yookiin immoo mana keenyatti dallaa ijaarree jirra jechuu barbaade yookiin ijaarree turre yookiin ijaarree jettee paastitti deebistee haasoo feete we built a fence. We built a fence jenna jechuudha. Fence jechuun dallaa jechuudha. Jechi itti aanu break jedha. Break jechuun cabsuu jenne. Kun qofti kaa miti jechuudha afaan Oromooti. Jecha break jedhutti fayyadamtee haasa'uu danda'uu qabda jechuudha. Fakkeenyaaf mee maal jechuu dandeessime? Osoo nan hin jenne dura meetti yaadame jecha kana fayyadamnee mee maal fa'a jechuu dandeenya? Jecha break jedhutti fayyadamtee. Break jechuun cabsuu jechuudha. Hin cabsiin okay, maaliif cabsitaa? Fakkeenyaaf hin cabsiin jechuu yoon barbaade don't break it hin siin jedha. Wanta san bakka buuti jechuudha. It qayyattu pronounini. So hin cabsiin jechuu yoon barbaade don't break it. Okay? Cabsii yoon siin jechuu barbaade immoo simply maal hin jedha? Break it. Okay? Break jechi jettu pastiin isaa maalii baruu qabna? Yeroo darbetti yoon deebisuu barbaade jechuudha. Broke jechuudha. Broken. Cabsame. Okay, wanni sun cabee darbe jechuudha. Okay? Fakkeenyaaf I broke the cup yoon hin jedhe siini maal godhe? Cabsee jechuudha. Fakkeenyaaf inni wanni cabsuu danda'a. Fakkeenyaaf dhagaa cabsuu danda'a yoon jechuu barbaade he can break the rock. He can break the rock. Okay? Yookiin immoo saanaan cabe jedhime. Saanaan warritti nyaatan kun cabeera jechuu barbaade the plate saanaan plateidha. The plate broke. Saanaan cabeera. Be careful not to break it yoo sin jennam tokko if eeggadhu akka hin cabsine sin jechuu jira jechuudha. Jechi break jettu ingiliffaadhaan hiikin isaa biraa cabsuu malee waan biraas ni ta'a. Fakkeenyaaf boqonnaas ni ta'a. We need a break yoo jenne boqonnaa xinnoo barbaannaa jechuudha. Waan itti jirturraa jidduutti hafuura fudhachuun sun maali? Break jedhaniin. We are on a break. Boqonnaarra jirra. Okay? Fakkeenyaaf let's take a short break yoon jedhe boqonnaa xinnoo haa fudhannu jechuu jirra jechuudha. Fakkeenyaaf don't break your promise yoon siin jedhe waadaa kee hin cabsine yookiin hin diigin jechuu jirta jechuudha. Inni bilbila isaa cabsee jedhime. He broke his phone. He broke his phone. Okay? Jechi biraa kan ilaaluu deemnu fix jetti. Fix jechuun sirreessuu, wanta cabe sirreessuu yookiin suphuu jechuudha hiikaan isaati. Okay, kanatti fayyadamne mee maal fa'aa jechuu dandeenya? Fakkeenyaaf kursii wayitu cabee jira yookiin badee jira. Kursii kana nan sirreessa jedhi. I will fix the chair. I'll fix the chair. Barcuma kana nin suphaa yookiin nin sirreessa jechuu jirta. Barcumichi eega sirraa'ee booda yookiin namni biraa sirreesse namichi yookiin gurbaan sirreesse jechuu barbaade yookiin inni sirreesse jechuu barbaade he fixed the chair. Inni barcumicha sirreessee jira. Fakkeenyaaf isheen kompiitara sirreessuu yookiin tolchuu hin dandeessi jedhime. She can fix the computer. She can fix the computer. Isheen kompiitara sirreessuu hin dandeessi. Kompiitara badee sirreessuu jechuudha asirratti. Okay?
karaan immoo yoo suphaa barbaadee babbadee jiraate isaan suphaniiru karaa akkasii badeessan jechuu barbaadde they fixed the road. They fixed the road. They fixed the road. Isaan karicha suphaniiru. Akkana yoon jedhee maal jechuu kiyya? We need to fix the door. We need jechuun nu barbaachisa to fix sirreessu maal the door. Okay? Holicha jechuudha holaa sana sirreessuu nu barbaachisa. Can you fix my phone? Amma bilbilli duraa badee bilbila kana sirreessuu dandeessaa nam tokko jechuu barbaadde maal jetta? Can you fix my phone please? Bilbila koo kana sirreessuu dandeessaa maaloo? Okay? So fix itti fayyadamne waan baay'ee jechuu dandeenya jechuudha. Jechi wash jettu jecha salphaadha dhiquu jechuudha miti. Wash jechuun dhiquu yookiin immoo dhiqachuu jechuu erga ta'e maalfaa jechuu dandeenya jecha kanaaf fayyadamne. Fakkeenyaaf I wash my hands. Harka koo lameen nan dhiqadha. She washes the dishes. She washes the dishes. Isheen maal gooti? Saanii ni dhiqti. Okay? He washes his car. Inni konkolaataa isaa maal godha? Ni dhiqa. They wash their clothes. Yoon jedhe isaan uffata isaanii ni dhiqatu yookiin ni dhiqu. Fakkeenyaaf nama tokkoon fuula kee dhiqadhu jedhime. Please wash your face. Please wash your face. Mee fuula kee dhiqadhu jechuu jirta jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo hundayyuu harka kee dhiqadhu, harka kee lameen dhiqadhu nyaata dura siin jedha nam tokko. Akkami jedhama? Yeroo hunda jechuun always jechuudha. Dhiqachuun wash. Okay? Wash jenne. Always wash. Okay? Your hands before eating. Always wash your hands before eating. Yeroo hundayyuu nyaachuu dura harka kee dhiqadhu jechuu jirra jechuudha. So jechi wash jettu fayyadama baay'ee qabdi guyyaa guyyaadhaan fayyadamna jechuudha. Jechoota kanneen beekuu qofa osoo hin taane akka amma agarsiisne kanatti itti fayyadamuuf yaalii godhaa. Jechi inni biraa dry jenne. Dry jechuun gogaa yookiin goggogaa jechuudha. Jecha dry jettu gogaa jechuutti eega barree maal fa'aa jechuu dandeenya? Gara himaa haa tarkaanfannu jechuudha. Okay? Harka kee goggoffadhu jedhime. Dry your hands. Dry your hands. Harka kee gogsi yookiin goggoffadhu. My clothes are dry. Uffanni koo gogaadha. The floor is dry. Lafti gogaadha. Please dry the dishes. Maaloo saanaa sana gogsi. She dried her hair. Isheen. She dried her hair. Isheen rifeensa ishii gogsitee jirti. Asirratti hair hin jennu jechi hair jettu kan ishee jechuudha miti. Inni kaan immoo hair jedhama. Garaagarummaan jecha lameen kana hairii fi garaagarummaan jecha hair jettuu fi hair jettu maali yoo jettan tokko in gabaabsama tokko in dheeratarra. Fakkeenyaaf she dried hair hin jennu jechuudha. Maal jenna? She dried hair. Sanbooda hair. She dried her hair. She dried her hair. Maal jenne? She dried her hair. She dried her hair. Akkasi jedhama jechuudha. Fakkeenyaaf lagni goge jedhime. Lagni goggogaadha yookiin jiidhaan qabu bishaan keessa hin jiru jedhe. The river is dry. Lagni gogeera yookiin gogaadha. Jechi inni itti aanu borrow jechuudha. Borrow jechuun liqeeffachuu jenne amma durallee ilaallee turre. So jecha liqeeffachuu jedhu eega barre hima itti ijaaruu haa barruudha amma. Okay? Fakkeenyaaf I want to borrow a book. Hookaan jedhu maa jechuu kee? Kitaaban ergifachuu barbaadaa jechuutti hin jira jechuudha. Okay? Can I borrow your pen? Yoo jettee nam tokkoon qalama kee ergifachuu danda'a asirraa jechuu jira jechuudha. She borrowed my phone.
isheen bilbila koo ergifatte. Fakkeenyaaf chaarjii nama tokkorraa ergifachuu barbaaddanii chaarjera jechuudha. Akkamitti naa ergisi jettaan nam tokkoon. May fayyadamuu qabdaa jechuudha. Afaan nagaa. May I borrow your charger? May I borrow your charger? May I borrow your charger? Chargii kee ergifachuu danda'a maaloo jettee gaafachuu dandeessa jechuudha. Jechi inni itti aanu lend jenne. Lend jechuun ergisuudha. Faallaa ergifachuu jechuudha. So hima akkamii fa'aa irraa ijaaruu dandeenya yookiin maal jechuu dandeenya jechuudha. Jecha kana fayyadamne. Fakkeenyaaf please lend me your pen. Mee qalama kee naa ergisi. Can you lend me some money? Maallaqa naa ergisuu dandeessaa? Lend you a chair. Ani kursiisii ergisuu nan danda'a. They lent us their car. Isaan konkolaataa isaanii nuuf maal godhanii nuuf ergisanii jiru. Lend jechuun past lenditi. Okay?